Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo lammiilee biyya keenyaa nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka irraa nu daawwatu jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechaa bakki itti argamu mana hidhaa Saawud Arabiyaa Jidda keessatti argamna. Akkuma beekamu nuti lammiilee biyya kana keessa jirru yoo xiqqaate lammiilee baatii 8-9 waggaa fi achii olii keessatti jirrudha. Kanaaf mootummaa biyyannaa yeroo hundi dhuma boonnaa furmaata gammaatti hin argamne furmaata argannu abdii qabnaa yeroo hundi dhuma boonnaa inni fannu rakkoo keenya dhuma ibsanna inni fannu ammallee inni fannu dhuma ibsanna. Kanaaf ilmaan Oromoo as keessa jira rakkoo keessa jiruu fi darara argaa turree fi ammas argaa jiru ammas itti deemaa jiru akka ibsannuuf guddaa yaada uummata keessa jiranii gaafannaa. Kanaaf bakka jirtanitti sheer gochuu waan biraa dadhabdan sheer gochuudhaan nu gargaara sagalee nu ta'uudhaan nu gargaara wanta biraa nu gargaaruu hin dandeenye kana kan gargaartan kabajaan siin gaafa bakka jirtanitti sheer gochuudhaan sagalee nu ta'uudhaan kabajaan siin gaafanna yaada. Kan jiraachaa jiru akka namaatti osoo hin taane akka namaa gadi jiraachuu jira. Maaliif yoo jettan nuti rakkina dhabnee fi sababa gartee bilbila dhabuutiin miidiyaattis gara himannuu hin qabnu. Kanaafuu nuti iddoo tokko waraanuu miidiyaa dhaggeessuudhaaf carraa akkasii arganna bilbila guddaadha waan ta'eef nurraa fudhanii kanaafuu bineensota warreen gartee miidiyaa gara kan inni keessas ta'e alas sagalee keenya kan akka deernuuf taatanii sagalee nuuf qootanii kanaaf asumaan isin gaafanna. Kanaafuu nuti kan jiraachaa jirru akka namaa gadi jirti maal yoo jettan nuti nu dhukkubus garraa mana yaalaa argachuu hin dandeenye Itoophiyaa wajjin asuma dubbisanii kanaafuu nama biraan saba kamuu haa ta'u mana yaalaa ni geessanii isaan iddoo gaarii ni geessanii kanaafuu nuti garraa akkasii argachuu hin dandeenye maaliif bifa wajjin asumaan sagalee nuuf ta'aadha sheer nuuf godha. Nama kan warroota gartee miidiyaa fayyadaman biraan nama kan biraan nu urgaadha waan isaa biyya taphataa galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota jirri kanaa siin jira. Wallahi baay'ee takka darratti jirra darramnee jirra kun uummanni wal qaxxu qutatee jira. Baay'ee takka miidhaa guddaatu nurratti darramaa jira. Nama keenya nama dhukkatee jiru kan mukayyaban fudhanii mukayyaban ta'ee kan lubbu cabee kan jiraataa ciisaa ta'e meeqatu jira. Wanta nurraa fudhaa jennaan waan biraan haa ta'u nu arrabsani waan isaan hin jedhan kophaan kabaja dhabne naamusarraa baan Aleessan Muhammad deebinee waan biraa takka hin jedhe namni kun hadhaa'ee kabaarii torba gahee jira kasaddeet gahee jira amata gahee jira namni hadhaa'ee waan godhu dhabee sammuu isaa irraa bahee jennaan Aleessa deebi'ee namni kun nyaata dhaabne hundum keenya nyaata dhaabnee dhugachaa biyya keenyatti jenne biyya keenya feenaa wayimmoo nu ajjeetaa jenne waan godhu wallaallee gaafa jennu dhufanii kottee takkaan nu dhaabanii jechuudha luka takkaan nu dhaabanii akkan keenya akkan jiraanya nu godhanii nutti namanii ispoortiin hojjechiisanii dhabanii jennaan kotteedhaan nu dhaabanii gara nu daabisanii dhabanii jennaan nu tumanii rukuttaa hin jiran irratti raawwatanii humnaan nyaata kan nuti dhaqanii deeman. Mirgi kan isaaniitii biyyi kan isaaniitii jennee waan goon wallaallee du'aan keenya kan waan goon qabne gargara nyaanne nyaata. Kanaaf adaraa keessan qaama dhimma irraa nu dabarsaa. Miidiyaan gurguddaa miidiyaan sagalee qabdan guutuu keessan adaraa keessan nu dabarsaa isiniin jenna. Mee dhaabicha kaleessa guyyaa guutuu sababa nyaata laganneef mirga keenya gaafachuuf nyaata laganne sana nu dhaabaa oolan akkaataa itti nu dhaabaa oolan uummata akka arguuf isinummaan agarsiisa. Akkatti nu dhaabaa oolan. Miila takkaan. Saabakkitti akkatti nu dhaabanidha. Akkatti nu dhaaban. Akkatti dhaabannee akkatti yoo miila keenya akka lafaan lafaan geesse miila keenya akka lafaan geenyaa jechuudha. Shingaadhaan nu sufamta. Hadiida waan heebaa hadiidni keessa jiru karaa dhugamu. Kinaamta. Akkasitti karaallee isheen hin godhanne miiloota tokko qofaadhaan si dhaaban. Garaadhaan lafarra si hoogsiisan. Harka si qabachiisanii ol si kaasanii si dhaaban. Kanadhaa mirgi keenya dhiibamee jira. Mirgi keenya sarbamee jira. Utuu biyya qabnu biyya maaliif dhabne? Maaliif mirgi keenya sarbamu? Kanaafuu nu birmadhaa. Yaa ilmaan Oromoo nu birmadhaa. Miidiyaa gurguddaa wal sagalee qabdan nu birmadhaa isiniin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argaa jirtan mucaan kun dhukkubsataadha. Dhukkubsatuu qofa osoo hin taane qaamotuma mootummaatiin daa'ima xiqqisuu kana maleedha nama miidhaan irra gaheedha. Wallaahi jechuudha mucaa kana handhuurri isaallee jechuun walumaa galatti bas waan nama gaddisiisu dubbachuun namatti ulfaatudha. Daa'ima kana qofa osoo hin taane nama ciisuun argitan kana dhukkubsataadha nurraa baasaa jennaan nurraa baasuu didanii haa du'uu inshaallah mooti jedhanii amma haa du'u yoo fedha jedhaniitiin isin feetan dhumaa jedhanii Itoophiyaa yaalan qabdu nuun jedhanii haala sanii mucaan kun bakka kanatti dararamu jira. Mucaa kana laaluudhaaf durallee miidhaan jaran akkuma irra ga'ee jiru garaa isaa akkuma argitan kana kun bakka kana baqaysanii miidhaan guddaan irra ga'ee jira. Mataan isaallee mootummaa Suudiitiin bakka guddaa harka lamaan ol hidhanii dararaa kan turan ta'uu isaati.
kumarti kan garaa isaa bakka baqaqaa kanallee mootummaa Suudiitiin kan akkana godhan ta'uu isaatti isa qofa osoo hin taane namoonni hedduun miidhaa keessa kan jiran ta'uu isaati. Maan Oromoo kun ofiisatti wallaahi dhumnee waa tokko jireenyatti hidhamnee ciisuudhaaf ka'uudhaaf akka wallaallee waa tokko nu kaabadee jirra waan karatti baanu karatti kaanu wallaallee fuulduratti waan itti baanu sun beeynu garuu waan isaatti gochuun taananu akkeessatti waa hin taaneen bituuf akkeessi qoonqoon nu bituuf akkeessatti bishaan nu bituudhaaf waan akkas akka hin beeknu. Kanaaf jechuudha mirgi keenya akka nu eegamee beeka beeka keessa mana keenya akka mirgi keenya eegamee akka mootummaa keenya itti nu himtanii shan nu gootanii akka biyya keenya nu galchan nu jenna yaa obboleewwan kiyya warri ala jirtanu agaruu ilmi dhiiraa bakka itti nuusin beeku bakka itti ka'uusin beeku garuu immoo adagaa guddaa keessa jirra. Rafuudhaaf deemuun nu qabu mataan keenya nu baname sammuun keenya gara booddeetti yoo gallayyuu biyya keenyatti wallaahi fayyadamuu dandeenyu hojjetannee buluus hin dandeenyu jechuudha fakkeenyaaf dhukkuba hamaadhaan qabnu kollootii qabne akkasitti kunoo wallaahi osoo gallee biyya keenyatti hojjetannee waa dhaabbannee waa kasabannee jiraachuu hin dandeenyu laachuu jira dhaabbachuu dandeenyu kaa'uu dandeenyu hiixannee qoonqoo fudhachuu hin dandeenyu akka dhabnee jira laafnee jira ofirraa dhabnee jira fayyaa dhukkuba biraatii dhukkuba ergatii hin beeyne rakkina keenya biyyaa baanee akkeetti mirgi keenya dhibamaara waa hin hanne waa hin bunne naman tollamne naman ajjeefne waa ajjeefne haali tokko ajjeefne waa biyyaa baanee akkeetti dararamaa jiru nuti riskii barbaadannaadhaaf gabbaane fanta shiru wal argeenaa riskii barbaadannaadhaaf gabbaane malee sunnaadhaaf mali waa hanne nama bunne nama ajjeefne nama tollamne fi miti kanaaf jechuudha akka mushar jettanii biyya biyyaan nu geessanii ilmaan lammii Oromoos kan beekus kan wallaalu hundumaan nu geessanii mootummaa Itoophiyaatiin nu geessanii akka biyya keetti nu galchitan nu siin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh beekuu sammuun kiyyaa yuunan dheeraa dubbataan jiru wallaahi billaahi akkasii akkeetti nama baatii 12 nu amata keenya nu amata keessa taaru wallahi qoonqoon nu fide bishaan kun bishaan akka soo giddaa kun kana dhufne bishaan gubaa keessa wallahi billaahi bishaan kunoo dhaabanii deemee boolumne kana soo giddaa nu bishaan nu fi abbaan kutti guyyaa tokko karaa olii karaa fuudhanii jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.